conversationidha. Har'aa tumsa qabsoof godhamurraa gara tumsa jijjiirama dhufaa jiru tiksuutti mata duree jedhamu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Mata duree kana keessatti dhimmoota jajjaboo dhimma qabsoo Oromootii fi impaayeruma Itoophiyaatii wajjin wal qabatee jiru kaafneetu dubbanna. Qabsoon Oromoo lafa amma jiru kanarraa ka'ee akkamittiin lafa galma isaa ga'uu danda'a keessumatti waa'ee tumsa uummachuutiin wal qabatee jechuudha. Kutaalee garagaraatti qoonneetu haasofnaa. Jalqaba qaamota Oromoo gidduutti tumsa attamiitu barbaachisaa waan jedhu kaafnee dubbanna. Isa booddee jijjiiramni gaafa dhufu jijjiirama tiksuudhaa fi tumsa akkamiitu barbaachisaa keessaaf alatti. Oromoo keessaa fi Oromoo alatti wanta jedhamu. Isa booddee immoo waa'ee qabiyyeewwan seerrataa fi sonawwan qophii ce'umsaa ilaallaa akkamittiin yoo maal ta'e yoo maal hordofetu ce'umsi tokko milkaa'uu danda'a kan jedhu ilaalla. Dhumarratti galmi tumsaa mataan isaa maal ta'uu danda'a? Oromoo keessatti tumsi tolfamuu fi Oromoodhaa alatti jechuun Oromiyaadhaa fi Oromiyaa warra hin taane gidduutti tumsi tolfamu galmi isaa maa inni maal argachuudhaa fi kan jedhutu haasofnaa jechuudha. Wantoota kanarratti yaada isaa kennuudhaaf kan dhiyaate waa'ila kiyyaa Dr. Tsaggaayee Araarsaati. Dr. Tsaggaayeen Eengaddaa adoolessa 19 gaafa mariin hayyootaa fi paartilee Oromoo Horn Conversation irratti taasifame yaada isaa ituu inni hin xumurin afaanitti qabee akka isa dhaabsise hin beekama. Gaafuma sanayyuu sagantaa tokko nan qopheessaa inaasoof ta'een ture. Kanaaf irri caalaansaa yaada inni gaafa sana hin dubbatin hafee bal'inaan dubbatee akka inni yaada isaa nuu qooduu fi dhaggish baga nagaadhaan dhufte. Gawla garree fayyaa ta'e ittaana naaf feeruu beeti. Hayyee mee gara mariima keenyaa seenuudhaa fi akkuma seensaatti akka nuuf ta'u marii eengadda paartileen Oromootii fi hayyoonni taasisan ilaalchisee dubdeebii yookaan immoo fiidbaakiin baay'eetu jira. Mee achirraa kaanu firrii fi aliin maal jedhe Tsaggish maal argitee maal taajjabde? Irra caalaansaa I think Oromoonni baay'ee gammadan. Oromoon quuqama qaban. Oromoon faca'ee hayyoonni faca'anii jiru. Waliin dubbisanii walitti dhufuu hin dandeenye warri jedhee gadda guddaa keessa ture. Warri sun baay'ee gammadan. I think akka miidiyaa hawaasaa irratti agarrutti miidiyaa adda addaa irratti agarrutti Oromoon quuqama qaban, Oromoo sabboontota ta'an, Oromoonni qabsoon Oromoo akkanumatti haftee bilchiginnaan itti taphachaa jira. Injifannoon keenya qabsoon keenya akkuma butametti hafamu jedhee quuqama guddaadhaan yaaddoo keessa ture hundi baay'ee gammadee gammachuu isaanii ibsaa turanii. Akka dhuunfaattis akka gareettis namoonni adda addaa, namoonni bebbeekamoon, namoonni gurguddoon, buleeyyiin nuti beeknu keessaahis alaayis waan tokko tokko babarreessaa nutti ergaa turanii. So baay'ee waan nama jajjabeessuudha kanatti fufaa kan jedhu dhagaa turre warra siyaasa hojjechuurraayis warra hayyoota ta'anirraayis warra dippiloomaatota gameeyyii kan dur dippiloomaatota turanii biyya alaa kana keessatti qubatanii jiran yaada akkasii nutti ergaa turan. Egaa wanti suni I think waanuma nu yaadne because Oromoonni akkanatti walirraa mufatee wal danda'uu dadhabee waliif obsuu dadhabee walirraa faffagaatee jiraachuun kuni walitti dubbachuu dhiisuun kun walii wajjin haasa'uurraa komii keenya fuunee bakka biraatti haasa'uun kun baay'ee nu gaddisiisaa waan tureef nuyis pilaatfoormii kanas kan uummanne kanumaaf waan tureef akka Oromoon wal dubbisu godhuudhaaf bakka mari'atu pilaatfoormii irratti yaaddoo isaa, gadda isaa, rakkoo isaa gadadoo uummanni keenya itti aggaamamee jiru kana bakka itti hafuura baafatu barbaacha waan tureef akkasitti immoo hayyoonni fi jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo akkasitti walitti dhufuu isaaniitiin I think
akkuma uummanni gammadeen nutis gammannee jirra. I think wanti sun waan gaarii ture. Gara biraatiin I think Oromoota qofaa miti. I think warri progressive ta'an jijjiiramni barbaachisaadha biyya san keessatti. Haalli amma jiru kun waan fuulduratti nu tarkaanfachiisu miti. Biyyattiidhaafis rakkoo guddaa uumee jira. Empaayirittiidhaafis. Sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran hundaafu rakkoo hedduutu uumamee jira. So kana hunda ofirraa kaasuudhaaf, kana ofirraa dhaabsisuudhaaf tarkaanfiin inni duraa isin gidduutti akkanatti wal bira teessanii waan qulqulluu ta'e baasuudhaaf mari'achuu jalqabuun keessan waan gaariidha jedhanii namoota siyaasa saboota adda addaa keessa jiran ani namni Affaar keessaa Gaambeellaa keessaa I think ijaarsa jaarmiyaa Gaambeellaa hoogganu naqunnamee jira. Harariirraa naqunnamanii jiru. Gara Kambaataa kanarraa Sidaamarraa namoonni adda addaa baay'ee gammanneerraa afaan Oromoo ta'uu isaatiin hunda isaa hubachuu irraa barachuu hin dandeenye garuu waan gaariidha akkanitti hayyoonni jiran aktivistoonni dur waliin wajjin hojjechaa turan akkanatti walitti dhufuun keessan abdii nutti horaa warri jedhu I think karaa adda addaatiin ergaa isaanii nutti dabarsaa turanii sun waan gaariidha jedheen amana. Karaa biraatiin warri diinaa baay'ee rakkatee baay'ee wacanii miidiyaan mootummaadhaaf tajaajila kennu akka miidiyaa propagandatitti ta'ee hojjetu fa'aa warri faarsee bulaa fi haasa'ee bultuun warra PPs TikTok irraa kaasee Facebook irratti YouTube irratti karaa adda addaatiin waca guddaatu dhufee tokkoffaa waliin dubbisanii walitti dhufanii jedhanii yaadanii turanii yoo walitti dhufan immoo wal caccabsuuf deemti so waan isaan achirraa dubbatan irraa fuuneeti immoo itti bobbaanaa jedhanii yaadaa turanii keenya immoo wanta akkasii hin jiru ture namni hunduu yaada qabu ibsatee walirraa deeme waan irratti walii galuu irratti immoo I think ejjennoo keenya ibsa ejjennoo baafnetti turre so waanuma jedhan dhaban waanuma kunoo abaluu kana jedhee sana jedhanii waan kana wal arrabsanii isaan waliin galanii numa qofatu jira bilisiginnaa qofatu biyya kana bulchaa maal jedhanii muscle flex gochuudhaaf qophaa'anii turanii sunis hin danda'amne so sun jalaa fashale'ee amma bira darbanii gaa amma warri kun ilaalcha isaanii waan isaan dubbatanii miti waan laphee onnee isaanii keessa jiru nutu beekaa bakka adda addaatti qoodnee ilaalluu qabaa lammata walitti hin deebi'anii maal jedhanii kan akkasitti xiinxalanis jiru galatoomaa jennaani warra san fa'a maaliif yaaddoo isaan qaban akkamitti nuyi akka walirraa baqannu yookiin immoo wal abaarru karaa agarsiisaa turan san cufuudhaaf nu tolee jira inumaayyuu baga akkasitti xiinxaltanii nu gargaartanii jedhamuu qabu. So wantoota akkasiitiin hubadhee yaaddoon I think bilisiginnaa kana baay'ee shororkeessitee jirti walitti dhufuun kun arrabsoo isaan irraa ilaalta. Duula arrabsoo, duula maqaa balleessii, duula saaxilaa kana waan baay'ee itti deeman gaafa ta'u okay Oromoon akkanatti walitti dhufuunsaa hagas mara kan isaan maraachu yoo ta'e waan gaarii dhagaa I think rakkoo isaanii baranii jechuudha. Akkan gabaasa tokko immoo waan hin argadhee mootummaa keessatti namoonni jajjaboon mootummaa san akka mootummaatti waan murtaa'u hunda murteessanii fuulduratti deemsisan Abiirraa jalqabee jechuudha. Namoota shanuma by the way namoota shan. Namoonni shanan sun galgaluma sana walgahii godhatanii maala akka godhan akkamitti waan kana dhaabsisuu akka danda'an irratti bobba'uu qabnaa jedhanii akka waanuma guddaa tokkotti isarratti mari'achaa turanii namoota san maqaan dha'uun hin danda'ama garuu waanuma beekamu waan ta'eef hangasitti baay'ee irratti dhiphatanii jechuudha. So waan baay'ee nama gammachiisuudha. Waan itti fufuu qabuudha. Itti fufnaasi ammoo credible alternative
ta'ee Oromoon hayyuun Oromoo hooggantoonni siyaasa Oromoo walitti dhufanii yaada jabaa yaada hawwii biyyoolessaa uummata keenyaa tarkaanfachiisu yaada nagaa fi tasgabbii biyya sanarraaf biyya impaayiriitiidhaaf fidu yaada ceesisu yaada uummata sana gara hawwiisaatti ceesisu uummattoota biyya san keessa jiran hunda gara bakka hawwii isaanii akka gahan ce'umsa akkasii akka Oromoon tiksuu danda'u agarsiisuu qabna turre. I think kanumatu isaan sodaachisee natti fakkaata. So kana nu badhee I think bakka gaarii jirraa. I think itti fufuuf deemnas immoo akkuma beektu qophii guddaatu jira. Torban kana keessaa jalqabee I think ji'oota 2-3 kanatti waanuma itti fufnee jijjiirama kana fiduudhaaf itti bobbaanu ta'a jedhee nama. Ayyee galatoomi Tsaggish. Akkuma dirree irrattuu mul'atu akkuma atis jettee warra Oromoodhaaf quuqamuu warra mataa ol qabachuu Oromoo barbaadu biratti hamileedhaa fi kaka'umsa guddaa waan uumedha. Warra kufaatii Oromoo irra dhaabbatee jiraachuu barbaaduuf yookaan immoo kufaatii Oromoo warra hawwuuf Oromoon boquu akka gadi cabsatu warra barbaaduuf immoo naasuu ta'eera. Kanaafi waan kana jabeessaatti fufaa kan jedhu uummata keenya biraa sagalee guddaatu dhaga'amaa jira. Kanaafi dubbiin kun jajjabaatee matti fufaa jechuudhumaafi gara mata duree isa amma ittiin wal argine irratti itti fufuudhaafi mee akkuma seensa sagantichaatti akka nuuf ta'uufi amma lafa nuyi jirrutu jira. Akka sabaatti Oromoon lafa inni jirutu jira. Oromiyaan lafa seen jirtutu jira amma. Achii kaanee lafa galma dhumaa sana ga'uudhaaf maaltu barbaachisa waan jedhudha. Wanti haasa'uudhaaf adeemnu. Kanaafi akka seensuma akka nuuf ta'uuf mee eessadha bakki nuyi jirru kan jedhuun sii kaasuu barbaada. Lafa amma jirru akka sabaatti qabsoon Oromoo eessa akka inni jiru isa akka tinaa kaastuu fi sababiin kana si gaafadhuuf kontekstiitu jira. Kontekstiin isaa maanni marii tumsa uummachuudhaa fi mariitu barbaachisa. Mariin immoo barbaachisummaan isaa maal akka ta'e dheengaddaga yeroo adoolessa 19 sana waliin haasofneera keessumatti marii biyyoolessaa keessoo Oromoo jechuudha. Kanaafi mee lafa jirru Tsaggish dura nu agarsiisne. Egaa marii biyyoolessaa gaggeessuudhaaf fedhii fi faayidaa uummata keenyaa qulqulleessinee gadi baasnee irratti qabsaa'uudhaaf mootummaa kana immoo ofirraa uummata keenyarraa kaasnee uummanni keenya gara hawwiisaatti akka tolu akka ce'u godhuudhaaf dura bakkam jirraa uummanni keenya maal keessa jira rakkoo akkamiitu itti jira qabsoo akkamiitu barbaachisaadha kan jedhu sirriitti qulqulleessinee qabatamaan lafa kaa'uu waan qabnuuf eessa jirra